ummati kennalleen bakka yoon arguun gammadanii bakka sirriitti jechuun TikTok illee waan hedduu fayyadamuuf miidiyaa gubbaallee guddoo post of godha Facebookii gubbaallee ummati guddoo na jaallata na jajjabeessan karaa nagaa jabaadhu naannichaa na booda. Dhugaa jabaadhu sila amma ni jiraami. By the way Oromoon amma gammadaashoo maal yoo ta'e malee akkasti darbiidhaaf hin qaban sagalee hundi waamuma siyaasaa hojjetanii sila amma seetuu faantaawwan illee nama ni yaama ijoollee tuffaafarii dhufseetuma wallistuu yaamee kireeditii kanneen waan if duraaf hojjetu barbaadan illee gaafata sagalee amma dubartii akka teessoo akkanaa kanallee sila achirratti illee affeeramuu qabda ture waan dandeenyu ni gooname. Maal isin fakkaata guys achirratti sila affeeramtee if duraaf garuu makee konkolaachisuu barbaadamoo hojiilee hojjetu hojii biraa waan hojjechuu barbaadu ni jira. Amsila gara fedhiin kiyyaayoo sila rabbi naa godhe kan jaala ka lafa odoon ta'een ka gubbaallee konkolaachisuu fedha. Fedhii. Sun keessallee odoo seenee ka baradhee konkolaachistaa paayilettii gochuun akka dabaa natti tolayyuu garuu am kun hin agas cufaadha dikkoo shufurnaan kun dhiiraaf dhiisiti durbaa dhiisi dhiiraafiyyuu akki malee ulfaata dhuga dubbachuuf kan nami beekammoo nama hojjatee beeku beeka kaan nam shufeeri beek malee nami kaan hin beekudha dhiiraafiyyuu. Waan rabbi nu godhee hin taanedha. Konkolaachistuu qofa osoo hin ta'in namoota boorana dhufellee booranallee garsiisuu keessattillee ni hojjettaan dhagee akkami dubbisun. Keessummaa gara dhudhufuu inni buudha. Achiin guddoo keessummeessina hojii akkana keessa. Miis yaabelloo ta'uu qabdaa barsilaa. Miis yaabelloo hin ta'ee na gochuu mala nam. Oromiyaa qofa osoo hin ta'in kan yaabelloo ta'uu qabdaa. Just turizimii irratti illee waan akkanaa osoo hojjette osoo gaafattee jiraatte akka Oromiyaatti illee biyyoota gagarsiisuu irratti illee hojiilee kana qofa osoo hin ta'in ammaati dubartiidha ganaa waa hedduu si eeggata. Gizee hunda konkolaachisuun kun stiil siifi miti dhiiraafu hedduu gaarii miti sagalee ifaan nama dhukkubaa waa hedduu jira. Dubartii yoo taate chaalenjii baay'eetu jira waan ta'eef osoo beeksisa wanti kaampaanii makiinaa faana jiraami. Waan akkasiifaa beeksisa akkasiifaa osoo argatte miis turizimii bashannana irratti wanti biyyoota agarsiisuu irratti illee osoo hojjette jee yaaddu qabaan akkas osoo goote. Sirree yaaddan sa'ee sulleen waan guddaadha. Mee ilaalla. Akka biraa gaaffii gaafachuu barbaadde jiraattan koomantii jala kaayaa osoo EBS irratti illee amma seetuu faantaawwan biratti dhiyaattee jee abdiin qaba. Achirratti dhiyaattee waan takka takkas jajjabeessuu qabanii. Just namni keenya jajjabeessuu irratti dilas maraa miti beekte. Akkasee. Jajjabeessuu irratti dilas maraa miti. Osoo achi dheeytee bareedaan achi osoo dheeytee bareedaan jaa. Hundi keessanuu kooluu jabaadhu just rabbi si haa eegu konkolaachistuu waan salphaa miti. Jaarsa qabdii jechaa jira. Kuni garuu waan piraayiveetidha dirqama himuu qabdu shi. Baay'ee. Namni waan salkii si bilbila jirani. Nallee neetworkiin kidikoo. Salkii na bilbila jira. Amma hojii irra jirtaa? Hojii irra jiru hin baane adda. Gisee hunda hin daleetu? Amma akka durii miti. Kanaafuu sagaleen kini humna.
Sagaleen kini humra. Warra komantii na kobolchisaa jira. Uummanni komantii nama kobolchisaa fakkaata. Bataan taasisu kunyaallaachuu ko. Warra balkaabaa nama kobolchisaa. Sagalee kan kee tolfadhuuti dhaamsi yoo qabdu uummataaf dabarsan. Ayo warra komantii. Basaaqee jammata. Jazba warra komantii wallahi jazbaadha isin bara. Sagaleen kee mummura lubbuu. Networkii na fakkaata. Networkii jira. Akka gizumbraaf ammallee walitti yoo rabbe dolti deebina. Dabarfattuu yoo qabaate dhaamsi dabarfadhu. Dhaamsi dabarfattuu yoo qabaate dabarfadhu. Neetworkiin kan kee mummura ammallee. Galatoomiyatiin waan akka. Galatoomi waan ollaa baastii fi atin. Dubartii cimtuudha illee jaddu. Uummata keenya kanaan illee namni oomaas ta'uu afaan hojjetu. Gargaartan jiraatan gamishillee ta'an barreessa kan gamkiyyaan barreessa waan akkasii kenna galcheedha galatoomaa. Yaa warri beeksisa asirratti warroonni kaampaanii guddaa qabdan Itoophiyaa keessatti nama kuma hin dhabamtan jee yaada. Yaa dubartii cimtuudha. Dubartiin hin daleedu dubartiin tamanaati warra jiru fakkeenya taati jechuudha. Because gizee hedduu dubartiin akkuma harka jaarsaa eeggattuuf. Harka maatii eeggattuu barbaada. Garuu dubartiin akkatti cimtee gaafa hojjettu immoo dubartoota biraatiif illee fakkeenya taati waan ta'eef namoota akkanatti fakkeenya dubartootaa ta'u miidiyaa irratti ol baasuu, jajjabeessuu, kaampaanii yoo qabaattanis beeksisa godhuu, beeksisa goosisuun isinirra jiraata waan ta'eef hundi keessanuu waan kana irratti hojjedhaadha. Dubartoonni illee jabaadhaa akka isii kanatti argitanii mana taa'uudha dubartiin hin daleedu tamanaatii waan jedhamtu hin jirtu. Amma sa'aan durii fi ta'ammaa tokko miti jechuudha. Yaaduu astasaasabannaa yaahullaa amma katti jirru sirrii miti. Amma yoo maallaqa hin qabaanne namni faamiliin keetus hin jaalattu. Inkaan nama biraatii miti. Nama amma sa'a kanatti namaaf waa godhuu baattullee ni qabdii qofaaf ni kabajamte jechuudha. Waan gooneef kana qabaachuu keetiif qofa si kabajan. So kanaafuu qabaachuurra dalagaa dubartiin teessee biddeena buusuun qabdu dubartiin teessee waxuma hoon hin labbaatamu. Sartaa gabtaa was sartaa labaalaa masxat alabbaat. Gizee hunda yooma biddeena buustee mana keessa teessee isa eedi. Yooma waxii gootee eedi. Sirra tarkaanfatama si galee. Kanaafuu jabaadha jaarsi keessan kunuunsa mana keessan qabadhaa ofirratti dalagaa maallaqa qabadhaa birri kaaleellash maannammaa yuuddishan. Kanas hin jechuu barbaada. Amma nuti gaafa abbootii keenyaa fi akaakolee keenyaa haadholeen teenya akkooleen teenya hojjetan ture. Garuu hojii gabbaanii hojjetuu baatanillee ilmoo guddisuu irratti biddeena buusuu irratti waa hedduu irratti dhaabbatanii hojjetan jechuudha. Garuu barri sun bara lukuun qarshii 3 bara reen qarshii 5 bara lafti qarshii 2,000 3,000 bitamtu turte. Amma immoo bara san keessa hin jiru jechuudha. Namni akka itti deemuu qabu akka baratti malee akka duritti deemuu hin qabnu jechuu barbaadeeti. Galatooma bireedduuti yaa jabaadhu በጣም ነው ማደንቅሽ በጣም ነው የምወድሽ ወረበል ኢቢኤስ irratti immoo akka baatu waan dandeenyu hundaa'u hin goona shi